garam yaa'aa jirraa maal godhu jirraa bakka nu harkaa wal dhoytu geenye jirra yeroo ammaan tanaa kana maaliifin jaa duuti gara jabeenyaa hidhaan toorchiin Oromiyaa guutuu keessa wal gahee jira yeroo ammaan tanaa kana bifa bara TPLF caaluun dargaggeessi Oromoodhaa kan kalee qabsoo godhe arraantana cafaqamaadhaa jira ajjeefamaadhaa jira manguddoon teenya ajjeefamaa jirti dubartii garaa qabduu ajjeefama haadhaa fi abbaa tol gubbatti ajjeefama qabsaa'ota qabsoodhaaf gaara seene maatiin isaanii gara jabinaan duubarraa ajjeefaman wanni amma keessa jirru kuni haala hedduu nu yaachisuu qabu usnee laaluun qabnu teenyee eeguun qabnu waan takka diinni keenya lakkuma nuti cal jennee usnuuni diinni keenya jabaachaadhaa deema ummata keenya jiilchaadhaa ajjeesaadhaa hadheessaadhaa gaafa deemu yoo nuti cal jennee eeyne maaltu godhamuu qaba akkamitti goonaa ummanni kun haarettiif deebisee qabsoof akkamitti jaaramuu danda'a waan jiru yoo ammarraa irratti hin hojjenne boodarra nutti ulfaachuudhaan malchiisa ilmaan Oromoodhaa mootummaan ammaan tana jirtu tuni mootummaa ummata Oromoodhaa dhuguma gara jabina daangaan qabneen tarkaanfii irratti fudhachaadhaa jirtu Oromiyaa ala naannoo takkallee rakkoon hin jirtu Oromiyaa keessaa duraan naannoo dhihaatii fi kibbaatii maqaa shaneedhaatiin maqaa shanee jalatti mataa qabatanii ummata Oromoodhaa hizaaba irratti roorrisaadhaa ajjeesaadhaa hidhaadhaa turanii amma garuu naannoo shaneen hin jirre keessaas tarkaanfiin tun tarkaanfii wal fakkaattuun Oromiyaa guutuu keessa wal geesseetti mul'achaadhaa jirti tarkaanfii kana eenyuudhaatu fudhataa maaliif fudhatanii itti deebina garuu ummanni keenya hadhaa amma duran arkin yeroo ammaan tanaa kana dhandhamaadhaa jira lafootaan keessaa odeeffannoo qabu lafoota Harargeedhaa Harargee bahaa Harargee dhihaa keessatti ijoolleen kalee duratti baatee qabsoo qeeroodhaa geggeessaadhaa turte keessaa bitamu maallaqaan bitaadhaa kan bitamne immoo ajjeesuudhaa fi hidhanii toorchi godhuun amma walgahaadhaa jira maaliif ijoollee kalee qeeroo duratti baatee hoogganaa turte kanatti xiyyeeffatamee maaliif isaan bituudhaa fi kan bitamne ajjeesuudhaa fi rakkisuun dararuun tun maaliif dhuftee jennee yoo ilaalle ummata kana akkan kaanetti doomsuudha nama jiraa keessa jiru nama qaroo keessa jiru dandan keessaa bitanii kan dadhaban garuu ajjeechaadhaa fi hidhaadhaan jiilchanii akka manatti galan godhanii ummata kana doomsanii hambisuudhaaf dhugaa jirtu dubbachuu qabna ummanni keenya arraantana biyya keessaa ummata hiyyeessa ummata guyyarraa gabbahee dalagatee ilmaanitti wahiin galu Oromoon qabaataan hanga xiqqaadha Oromoon irra caalaan rakkataa waan nyaatee oolee buluuf rakkatu mootummaan kun cinaacha dadhabaa ummanni Oromoodhaa gabrummaan bara dheeraadhaaf irratti fiite kana laaleeti ummanni hiyyeessi qabsoo dhaabbattuu godhuu hin danda'u yooni hiyyoomsine yooni jiraasaa keessaa ajjeefne ummanni kun tiyyaan nabaasit deebi'aa waa'ee qabsoodhaa ni dagataa kanaan ummata Oromoodhaa itti dhufanii miidhuu barbaadan hidhaadhaa fi ajjechaan amma tahaadhaa jirtu deebisi tuffiidhaan ajjechaa walii lama ajjechaa akka goota duutuu fi ajjechaa tuffiidhaan wallaalaan keessitti erganii abbajjees uleen cafaqee uleedhaan duutu yookaan qalamtee ableedhaan ajjeefamtu yookaanis badii takka malee osoo magaalaa keessa deemtu qawwee sin laallatan arra Oromiyaa keessa du'a akkanaatu heddummachaadhaa jira duuti tun akkaan laaluun waan dhaabbii qabdu yookaan waan dhaabbachuudhaaf deemtu hin fakkaattu haga ummanni Oromoodhaa harka kennee jilbeeffatee mootummaan tun teenya je'ee dirqiidhaan jalatti bulutti duuti tun itti fufuudhaaf deemti
duuba du'a nutti aggaammatte tan guyyarraa namni awwaalamu dokka malee du'e ableedhaan qalamee ajjeefamee awwaalamu kana haga yoom teenyee laallaa eenyutti himachaadhaa jirraa eenyutu deebisaa nuuf deebisaa eenyu oromoodhaaf yaada gaafii tan yeroon ammeef gaafan ammaan sana akkana keessaa bahuudhaaf hoo dootana keessaa dandamachuudhaaf hidharraa hafuudhaaf dalagannee nagaan jiraachuudhaaf qabsoon hadhoytuun kalee goone sun osoo nuun milkaa'in cabnee hafnee arraas harkuma keenyaan diina ifirra keenyee yeroo diina jalaa boonyu haala kanaan hagam takka itti fufuudhaaf teenya hoggantoonni aktivistoonni manguddoonni oromoodhaa kan kalee mootummaadhaa fi jaarmayoota politikaadhaa idduu dhaabbatanii akka hayyoota dhagama qabu akka abbootii gadaa kabajaadhaa fi dhagama qabdu araara buusuudhaaf deemaadhaa turan arraantan isaan hundinuu caljanii manatti galee jiran abbootiin gadaadhaa gariin bitamte gariin sodaattee mana galte hayyoonni kalee duratti bahanii dhimmi qabsoo oromoodhaa dhimma keenya ummata oromoodhaatiif qabsoon tun akka if duuban deebine beellama seenna kotta oromoo walii galu qabdi jedhan sun arraantana gariin isaanii bitamanii jiran gariin isaanii garuu sodaatanii manatti galanii jiran aktivistoonni keenya gariin diinaa wajjiin galee hojjechaadhaa jira kamormaa jirus kan falmachaadhaa jirus daangaan itti falmuu danda'u godhameetii fi if eeggachaadhaa lubbuu ifiitiif sodaachaadhaa deemaadhaa jira duuba ummata keenyaaf maaltu mala ummata oromoodhaa qotee bulaa keenya hiyyeessa keenya kan akka malee gara jabinaan ajjeefamaadhaa jiru kanaaf maaltu mala eenyutu gurmeessee qindeessee qabsoodhaaf akka ka'an isaan godha arra jaarmoonni keenyaas kan karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf biyya keessa jiran kaafaa'uudhaa fi addunsummaa oromoodhaa jaarmayni mararaan hogganuu fi jaarmayni daawud ibsaadhaa hogganu as bahanii qabsoon beellama isiniif seenne akkanan turre mootummaan tun nu gantee jirti mootummaan tun nu garagaltee jirti ummata oromoodhaa ka'aa falmadhaatii qabsoo teessan galmaan gahadhaa jedhanii dubbachuu hin dandeenye maaliif seeraa biyyaa jalatti buluudhaa fi lammatan maasee lubbuu ifiitiifis sodaa hamtuun irra jiraachuu akka gaarii beekne kuni akka as bahanii dhugaa tana hin dubbanne caayaarra kaa'ee jira yoonni jaarmayoonni karaa nagaatiin biyya keessaa falmachuudhaaf galan ummata ifiitiin ka'aa fincilaa mirga keessan falmadhaa jechuudhaaf onnee dhaban yoonni ummataan ka'a gaafiin oromoodhaan deebin arraas haaretti gabroonfataan biraas gubbaa bahee jira ilmaan oromoodhaa ka'aa falmadhaa tokkummaan keessan diigamaadhaa jira diinni kun isin balleessaadhaa jira hayyoonni keessan bitamaadhaa jira aktivistoonni keessan bitamaadhaa jira qeeroo maallaqaan bitaa jiran kaan ajjeesanii kaan torchi godhaa jiran if dandamachiisuudhaaf ummata oromoodhaa lafaa ka'a falmadhaa jechuu yoo hin dandeenye qabsoon karaa nagayaa tan isaan godhuudhaaf galan sun biltsiginnaa kadhachuudhamu biltsiginnaadhaaf salaatuudhamu waan biltsiginnaan jettuu yookaan deebisaachirraa harkatan eeggachuudhamu maal godhaadhaa akka jiran yeroo ammaan tanaa kana oromoo hundatti bitaa galee jira jaarmoonni keenya lameenii maqaa kaase kun jaarmayni addunsummaa oromootii fi jaarmayni kaafaa'oodhaa arraan tana oromiyaa keessa deemuu hin dandayan waajjiroonni isaanii akkumaan amma dura dubbadhe oromiyaa guutuu keessaa cufamee naannoo magaalaa finfinneetti galee jira
waliigalteen jaarmoonni lameen kun kalee mootummaa tanaa wajjin qabaachaa turan kanaa miti. Oromiyaa keessa akka fedhanitti sossoohuu, akka fedhanitti uummata ijaarachuu, bakka barbaachisetti waajjiroota banachuu, yeroo barbaachisetti uummata fiitii wajjin wal qunnamanii hegeree biyya sanii haasa'uudhaa fi ajandaa siyaasaadhaa kan qaban amma uummataaf ibsuu danda'u irratti walii galan. Kana wanni dirreen dimokiraasiidhaa bal'attee jaarmoonni mormituudhaa hundi uummata keessa deemee siyaasaa qabu dhiheeffachuu danda'a wanni jameef. Ara wanni sun jira hin jiru. Jaarmoonni keenya kan biyya gale ala jiran nutti haa fakkaattu malee dhugaadhaan yoo laalle mana hidhaa dhaabbataa keessa jiran. Ni deeman gabbahan garuu waan yaadan dubbachuu hin danda'an, waan yaadan godhuu hin danda'an, uummata ifirraa hidhamanii kophaa taa'aa jiran, uummata ifiitiin wal qunnamuu hin danda'an, uummata keessa deemanii siyaasaa barsiifachuu danda'aadhaa hin jiran. Haala kanaa yooni filmaannummaan jedhan kun amma godhameehu eega jaarmoonni adda Oromootii fi jaarmoonni kaafaa'uudhaa Oromiyaa keessa deemee uummata qunnamuu hin dandahin, eega uummata dammeeffachuu hin dandahin, eega ajandaa siyaasaa kan qaban uummataaf ibsuu hin dandahin, filmaanni kun yoo godhamees jijjiirama dilas hin qabu. Mootummaan OPDOdhaa yookaan mootummaan biltsiginnaa ta'ammaan tana jirtu uummata doorsiftee sagalee isaa fudhattee akkuma kalee akkuma gaafa mallasfaa dhibbaa fi dhibbatti moonoo yottees humniti dura dhaabbatu takka illee hin jirtu. Jaarmoonni karaa nagaatiin qabsoo ni jedhan kun Finfinnee keessaa mormuu malee waraqaa barreessuu malee humniti cimtuun isaan idduu galtee beellamni kalee walii seentan asit cabee mootummaadhaa cabse kana belleesse asit dhaabbadhaa jettuun takka illee hin jirtu. Garam diimaadhaa jirra. Maal godhaadhaa jirra. Akkamitti fuuldura tarkaanfachuudhaa deemna. Qabxiin biraa uummanni Oromoodhaa biyya keessaa yeroo ammaan tanaa kana gubachaadhaa jira. Waadamaadhaa jira. Mootummaan tun mootummaa gabroonfataa irraa achi aanu gabroonfataa irraa hamaa ta'uu uummanni Oromoodhaa baree jira. Garuu uummanni dammaquu uummanni kana arkuun kophatti furmaata ta'uu hin danda'u. Uummata gubate kana uummata gabrummaan miidhaa jirtu kana nama dura bu'ee geggeessuu barbaada. Nama jeeyina goota dura bu'ee geggeessuu danda'u. Qabsoo bakka amma jirturraa if duratti furgaasuudhaaf akkas barbaaddi. So arra warreen biyya keessaa yoo kana godhuu hin dandeenye warreen biyya alaatis yoo taa'anii kan eegan taate ummanni keenyaas dhumaa toorchi tahaa xiqqaachaadhaa deemuu yoo kan itti fuftu taate maaltu Oromoodhaaf mala laat gabrummaa biltsiginnaa jilbiifannee akkuma jarri barbaadutti fudhatee ummanni keenya wajjiin haa buluu moo haala kamiin fincilee falmachuu danda'a wanni jiru arraan tana gaafii cimtuudha. Duuba hayyoonni keenya beeytonni keenya qabsaa'onni hogganoonni jaarmiyaa yeroon walitti dhufanii amaanaa ummanni nu amanee nutti kennate kana akkamitti firraa buufnee lakkiin dandeenye amaanaan teessan nutti ulfaattee jirti ifirraa buusuu hin dandeenye jennee akkamitti ummatatti firraa deebifnaa yeroo wal marattan ammaan tan amaanaa ummataa galmaan gahuu hin dandeenye beellama guutuu hin dandeenye ifiif seentanii beellama galmaan gahuu hin dandeenye ummataafis seentanii arraan tana qilleensa gubbaa arraafamaadhaa jirtan. Jaarmoonni lameeniin maqaa dhabe. Isinis akka beellama kana galmaan hin geenye kan isin danqaadhaa jiru mootummaadha. Mootummaan isinii fayyamaadhaan jiru.
mootummaan hulaa isin cufee jira ummata oromoodhaatii fi isinidduu arra qilleensarraan karaa miidiyaatii wal gartan malee dallayaa jira ummata keessa gabbahuu hin dandeeysan so mootummaan tun beellama nu seente waan diideef nutilleen beellama ummata keenyarraa fuune san bakkaan gahuu hin dandeenyu jettanii yeroon as baatanitti dubbatan ammaan booda nafne yeroo hundaa'u ummanni taa'ee isin eegaadhaa isinis teessanii ummata eegaadhaa tiirtan amma walgaaduudhaa mul'ata jaarmoota oromoodhaatii fi ummata keenya idduudhaa walgaaduudhaa mul'ata ummanni isin eegaadhaa jira maal godhuuf teessanii yoom ka'aanuun jettanii ummanni isin eegaadhaa jira isinis lakkii ummanni keenya ni ka'aa gaafa roorroon itti hammaatti gaafa ajjeechaan tun walgeessi ummanni gaafa hadhaawe ka'uudhaaf taa'aa jettaniiti abdattanii taa'aadhaa jirtan isin ummata eegaa jirtan ummanni immoo isin eegaadhaa jira kuni maal fidaa fuuldura ummata keenya kana ummata oromoodhaa qotee bulaa keenya abdii murachiisaadhaa abdii murachiisaadhaa humnaas dhoorkaadhaa deem karaa biraatiin humna diinaa jabeeysaadhaa diinaaf yeroo kennee diinni akka if jaaru akka waraana leenjisee ummata keenya bobbaasu akka diinagdee hirkatee ummata keenya bitu numaatu carraa kennaa jira jechuudha kanaafuu jaarmoota keenya lameen kaafaa'oo aabaa'oo warreen biyya keessaa qabsoo karaa nagaatti gooneettan mee deebi'aa maal godhu jirraa wanni nuti imma godhaa jirru kun ummata keenya ni gargaaraa moo hin gargaaru dhugumatti qabsoo godhaa jirraa yoo qabsoo godhaa jiraanne qabsoo bifa akkamii godhaa jirra qabsoon karaa nagaatan kalee ni goona jennee biyyatti galle sun tartiibaan deemaadhaan jirti moo tartiibaan deemaadhaan jirtu yeroon itti if gaafattanii ummata oromoodhaatiif deebii kennitan ammaan tan akkas ta'uu baannaan beellamni ummata irraa fuutan beellama haqaatii miti biyya teessan keessa biyya abbaa keessanii keessa teessanii ummata irraa dhalattan keessa gabbahuu dadhabuun keessan akka isin waa takka illee godhuu hin dandeenye ifaa ifatti lafa kaaya wanni godhuu dandeessan takkittiin tan waan amma lafa kaayatan beellama ummata irraa fuutan galmaan gahuu hin dandeenye mootummaan isinii fayyamaadhaan jiru isinis gabbaatanii ummataan ka'aa falmadhaa jechuu hin dandeenye ummataan ka'aa falmadhaa jechuu hin dandeenye so ummataa ka isin eegaadhaa jiru bakka tanatti dubbiin wal danqitee qabsoon oromoodhaa gufachuu keessatti as baatanii dhugaa dubbachuu dhabuun keessan gumaacha guddaa qaba deebi'aadhaatii iflaalaa ummata kana biratti amantummaa qabdan deebisaadha waan godhuu dandeessanii fi waan godhuu hin dandeenye addaan baasaa ummata oromoodhaatiif hima yeroonsaa ammaan tan fayyaa ta'a